yeroo mara maatii keessa waliin kan yaaddan. Bakka hojii keessanitti dadhabbii ofirraa maqsitanii si'aayinaan hojii keessan kan ittiin hojjettan. Hiriyaaf aantee waliin yeroo jaalalaaf gammachuu kan ittiin dabarsitan. Shaayii waliif teknooloojii ammayyaan deeggaramuun qulqullina olaanaan oomishamee dhiyeessii ga'aa waliin isiniif dhiyaatee jira. Shaayii waliif jedhaa gaafadhaa. Shaayii waliif. Waaw! Shaayii waliif. Waldaa Aksiyoona Daldalaaf Industirii waliif irraa. Wayitu bishaan gamnaa kennuun eebodde. Hello Banti. Wanti naan jettee haala gaarii raawwadheera. Dhugaa lubbuun keessa beera jechuun duusaa sirriitti mirkaneeffatteetta. Amma reeffisaa bahee awwaalamuuf qophaa'aa jira. Baay'ee gaarii. Eessatti awwaala laataa kaanii awwaala deemna. Kanan jedhu qarshii hafe sana naa qopheessi dhufeen fuudha. Hello Banti. Nana geenye? Maal jettee? Qarshii si barataaf naa qopheessi dhufeen fuudhaan jedheen. Dhiifama qarshii sii kennu qabu. Ta'uu baannaan immoo dhukkubsataa jeeste lubbuutti deebisuu dandeessa. Maal jechaa jirtaa?
nama ajjeeseen qarshii naalachuu dide jedhii mana murtiitti na himadhu. Waraqaatti na himattu siin bita. Ajjeesuu keetiifis ragaa siin ba'a. Yookaan abukaatoo ta'een siif alba. Ajjeesta ista dhimma koo miti. Annati nyaattayyuu nama baatti jira. Si nyaadha jennaan dhagaa taate? Anis gowwaa miti. Sa'aati keessa gorsite. Haati kun na gorsiteetti jettan tuuti. Ramza. Oh, maaltu obboleessa kee kana sirriitti argina. Hanga yeroo muraasaattis utuma naaf bobaatee baay'ee gaariidha. Maaliif rakkootu jira doktor? Eeyyeen haalli jiru gaariin jira. Namoonni miidhaadhaan koo barbaadamaa jiraniif waanuma fedheef sirriitti argina. Tole galatoomi doktor. Jabaadhaadha. Manas dhibee nan gaafadhaani. Dubbiin badeera soolani nama salphinaa taaneera. Poolisoonni dhufanii na bira turani. Harmee kee akka duutu kan godhe bantii ta'uu sanatti himani. Maal? Bantiidhaa kana yoo koo ajjeese kun tasumallee ta'uu hin danda'u malee. Kun akkamittiin ta'uu danda'a abba? Kun tasuma ta'uu hin danda'u. Abba. Soolane obsiin dalagoo waan taanii takkaa taaneera. Ilkaan kee ciniin na dhuubsa. Agartuu ija kee dhabdeetta. Sammuu kee immoo dhiphinaan hin balleessin. Isaatiin poolisoonni qabuudhaaf isa barbaadaatti jiru. Obsi Soolane. Abba. 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 Eessa deemta? Deemeen Soolane dubbisee jira. Hin deemtu taa'e. Hin deemtu? Maaliif? Hanga jajjabaatutti manaa ba'uun qabdu. Jajjabaatu. Firoomsa jajjabaadheeraaf kana caalaa akkaman jajjabaadhu. Yeroon ishee argu immoo kana caalaa jabaadheen dhufa. Na eegii fayyeen dhufa. Doktoriin hanga qaamni kee fayyutti manaa ba'uun qabdu siin jedheera. Kanaaf jeeqamuu dhisitti taa'ee sammuu kee boqochiisi. Firoomsa jechuun maal ta'e waan deemee dubbisanii dhufa. Na dhagaisitti naasaa ture. Kottu siin jedheera gaa deebiitii taa'e. Isinis oduu poolisoota sana dhugaa hidhattanii fudhattanii
Poolisoota sana caalaa naaf isin wal beeknu? jechuun ani maal Nga. Utuu oduu sobaatiin mana koo diiguu baattanii baay'ee natti tola. Haadha warraa koo sana jalaan dogoggorsina. Anaan waan tokko na gochuu hin danda'an. Dhugaaf qulqullummaan koo na baasa. Anaan garuu kan na dhibu namoota sobaan jirman irratti kuffisuu deemaniif qottoo qaruu keessan. jechuun Dhiisaa. Akka oolmaa koof akkasana gootuun seene. Jalalli keenya kanaan duraas diinumaatti jijjiiramuunsaa gaarii natti hin fakkaatu. Hin gaanaa baam. Abba. Bantiidhaa kan harmee koo ajjeese. Afaan kee hin banin. Bantii yoo ta'es maal gochuu dandeessa? Callisi afaan kee qabi jira. Akkamittiin akkas naan jetta? Ati abbaa manaa koo miti? Abbaan manaa kee ana miti. Abbaan manaa keessa dubbummaa kee fudhateera. Utuun qodaa cabaa ta'uu kee beeka ta'eeti. Si fuudhuu miti. Hidhii keessa abbaan meeqa irratti gorree kanayyuu dhungadhuun jiru. Ammas deebiitii abbaa manaa jaamaa keetti barbaada. yeroo mara maatii keessa waliin kan yaaddan bakka hojii keessanitti dadhabbii ofirraa maqsitanii si'aayinaan hojii keessan kan ittiin hojjettan hiriyaaf aantee waliin yeroo jaalalaaf gammachuu kan ittiin dabarsitan shaayii waliif teknooloojii ammayyaan deeggaramuun qulqullina olaanaan oomishamee dhiyeessii ga'aa waliin isiniif dhiyaatee jira. Shaayii waliif jedhaa gaafadhaa. Shaayii waliif. Waaw! Shaayii waliif. Waldaa Aksiyoona Daldalaaf Industirii waliif irraa. Bandiina? Enjoy. Maarree suuqaa irra dubbatu? Marga koo. Yeroo mana kan dhufu si maaltu mataa si qaandilleessa? Moo wanti teeruu barbaadde? Dhiifa bantiina boleessa kooti. Maarree suuqaa irra hin jedhe? Hoho kabajaan narraa weega. Maal bara baraan ba'aati taate teessi? Irraan heerumtu? Geessee tokko na cala gaafa biqilchita? Akka kee deeme dhiiratti gadi waan hin barbaanneef. Afaan kee qabadhu gahu. Ta'uu baannaan miiceessi haa. Hin balaqqamin gaa maal fakkaattii kun salphoo. Fonza. Har'a garuu deemee tan soolanii dubbisu. Akkaman ishee yaade beekta. Romsa kottu naa baay'inaan deema. Romsa na dhagaan jirti kottu naa baay'inaan deema. Hin deemtu kottuu ta'i. Hin deemtu? Ni ta'i kottu. Tole kunoo taa'eera maal natti mufa.
sinan jedha. Natti namtu eenyudha kan durbummaa kee fudhateen siin jedhe. Natti namtu tuffii maaliidha kanatti na jalaa callistu. Ati immoo kan harmee koo ajjeese eenyu akka ta'e natti mudanneef. Callisi afaan kee qabii jiran. Ta'uu baanaan biyyootti ingirsi dabala. Sittameeraan daandiitti ingirsi darbadhaan. Kana caalaa maal na gootu? Harmee koo ajjeeste. Abbaa koo gowwoomsite. Jaalala koo ijoollummaa na jalaa diigde. Jireenya koo hundumaa na jalaa golgoloosite. Kana caalaa maal na gootu? Maal na gootu? Ta'ibe jaamtuun si kasi. Ta'ibe. Lammaffaa akka mana kootti hin deebine. Jaamtu. Firoomsa rakkootu jiraa? Moo duuteetti taanaanis maaliif natti hin himtu firoomsa? Soolaniin haadha manaa namaati. Haadha manaa namaa? Jechuun heerumteetti. Haadha manaa namaa moo hammattee dhungattee dubbisu balaa kan biraa qaba. Jechuun Abbaan manaa si ajjeesisuuf si barbaadaa jira. abbaa manaa ishee. Eenyudhaan? Jechuun Soolaniin eenyutti himte? Bantiitti heerumte. Bantii? Soolaniin bantiitti heerumtee firoomsa. Barkan harmee ishee ajjeese isadha. Amma moosiin si ajjeesisuuf si barbaachisaa jira. Kanaaf afaan kee qabadhu qobsii ta'a. Hin ta'u firoomsa. Firoomsa hin ta'u. Hin ta'u firoomsa. Yookaan isa tun ajjeesa yookaan anatu ajjeesa. Firoomsa hin ta'u. Konnaa baay'ee dandeenya firoomsa. Tasgabbaa'ee taa'ee maal? Konnaa baay'ee dandeenya firoomsa. Taa'ee siin jedhe boona. Kottu nama firoomsa hin Na dhaga'e boona akkottu itti ta'a. Firoomsa dhaabbattu konnaa baay'ee dandeenya. Maal jettee? Soolaniin yeroo kadhattuu taate daandii irra teessu siin gaddisiistu hin siin jedhe. Maal na gaddisiisti? Jaamtuun duruun kadhatti. Maal jetta? Xiqqooma isheellee sitti dhaga'amu? Ture ati namarraa dhalatte miti? Natti dhaga'ama. Garuu na gaddisiisti. Garuu cubbuun ati hojjette gaafa mataadhaan si ba'e dhidhima keessaa ba'uu hin dandeenye keessa seentu. Maal jetti ba'a? Miillaan nu nan bu'u.
yeroo mara maatii keessa waliin kan yaaddan. Bakka hojii keessanitti dadhabbii ofirraa maqsitanii si'aayinaan hojii keessan kan ittiin hojjettan. Hiriyaaf aantee waliin yeroo jaalalaaf gammachuu kan ittiin dabarsitan. Shaayii waliif teeknooloojii ammayyaan deeggaramuun qulqullina olaanaan oomishamee dhiyeessii ga'aa waliin isiniif dhiyaatee jira. Shaayii waliif jedhaa gaafadhaa. Shaayii waliif. Waaw! Shaayii waliif. Waldaa Aksiyoona Daldalaaf Industirii waliif irraa.